Lo seenaa mee galaa malee galaa 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 mana kana diinaa weeraree dhiiroo seenaa aboo seenaa waa'ee seenaa mata duree bareedaa tokko mata dureen irraa si galtee bu'uura qabsoo oromoo keessatti waan bu'uura waan haala namatti tolu kanaaf seenaa mata duree argitanii jirtu mata dureen irraa waan akka malee namatti tolaati. Abdullah Qasim, welcome. Nama lama haasofni oromoo qaqqaaliin haasofni sabaa qaaliidha. Haasawaa sabaa qaalii kana nama lamaa fi sadii kudhanii jecha hin ta'u. Dubbachuun hin ta'u. Natti hin tolle. Kanaaf ol yaamame beeytaa bakkitti qabsoon laaffattus barreeffamaa nama barreesse kana seenaa oromoo genereeshinii yookaan dhaloota amma jiru kana barsiisuun bu'aa akkam fida qabsoo bilisummaa oromootiif kajoolu mata duree sii galtee bu'uura waan akkaan namatti tolaati. Nama sii galtee qaqqabee sirriitti waa madaalutti waan akkaan namatti tolaati beek mata duree ajaa'ibaati. Kanaaf dhiyaadha. Haaya nama lama sadiif qaama hin dubbadhu ofirraan hin baha. Haasofni oromoo qaaliidha. Haasofni sabaa qaali ammaas wanni nama dubbachaa jiru kun waan sii galtee ajaa'ibaati. Benziila wanni nama barreesse seenaa oromoo genereeshinii oromoo barsiisuun bu'aan qabsoo bilisummaa oromootiif maali kan jiru bakka kana beektaa qabxiin guddaan haala qabsoo oromoo hallaalu taate iddoon as jirti. Kanaaf dhaloonni amma jiru dhaloota sii galtee seenaa oromootii fi gootummaa oromoo tan barachaa yookaan warrarraa hubachaa guddate moo maali kan jiru laaluun barbaachisa waan gaarii sii galtee. Kanaaf waan ajaa'ibaati mata duree ajaa'ibaati. Kanaaf mata duree qaalii kana mana sii galtee
mana oben fakkaata irra manni keenya. Kanaaf asirratti dubbachuun xiqqoo ni ulfaata. Yaada. Yaada mee? Okay, nama lama. Ayyeega akkanaa kunume. Wanni guddaan sii galtee baay'ina namaa walitti qabachuu fi miti sagantaan kaayyoolleen sanii miti. Ani sagantaan dhufeen sagantaan ajandaan qopheeffadhe haasa'uudha. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii akkami nagaa fayyaadha. Kanaaf gaa mata dureen arra qopheeffadhee mata duree sii galtee xiqqaa fakkaatu mata duree sii galtee qabsoo Oromoo tanaaf waan bu'uura jechuudha. Bu'uura seenaa Oromoo jenereeshinii Oromoo tan amma jirtu tana barsiisuun qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'aa maal qaba kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf waan sii galtee ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Amma fakkeenyaaf mee nuti sii galtee idduma dhaloota keenyaa bakkuma irraa dhufne haa laallu. Namu sii galtee bakkuma irraa dhufetti seenaa sabaa hanqamta akka sii galtee manguddoo teenyaarraa barre. Waa'ee naannawa keenyatti gootummaan ummanni keenya abbootiin teenya qaban maalirraa dhageenya kan jedhu yookaan laallu taate waan sii galtee haalaan hin jirru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf amma fakkeenyaaf qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo haa laallu. Amma qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo laallu qabsoon bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti akka jalqabamte ni odeessina jechuudha. Baha Oromiyaa sii galtee addi bilisummaa Oromoo akka dhaabbatte ni odeessina. Duuba addi bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti Harargeetti akkamitti dhaabbatte. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuudhaaf haala akkam keessa kutan kan jedhu jenereeshiniin dhaloonni ammaa kun beekuutu barbaachisaa jechuudha. Ni beeyna. Hin beeynu dhugaa dubbachuudhaaf. Wareegama abbootiin teenya qabsoo bilisummaa Oromootiif baasan eenyummaa Oromoo tana tursiisuudhaaf wareegama isaan kafalan beeyna. Ta gubbaarra sii galtee waan 2 fi 3 dubbannu san waa beekuu hin jaamu. Waa beekuu hin jaamu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf iddoon sii galtee jenereeshiniin Oromoo qabsaa'uu fi haala qabsoo tana wallaaluun qabxiin as jechuudha. Wanni Oromoo sii galtee akkanatti qabaa jiru takka tana dhugaa dubbachuudhaaf. Jenereeshiniin amma jirtu Oromummaadhaaf Oromummaa haa beektu malee seenaa kaleessa abbootiin teenya keessa dabarte. Wareegama abbootiin teenya keessa dabarte hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf. Yoo beeynallee sii galtee bifa barreeffamaatiin lafa kaayyannee beeyna. Dhugaa dubbachuudhaaf hin beeknu jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisaati. Hedduu nama gaddisiisa.
dhaloota seenaa beeku, dhaloota goota isaa beeku, dhaloota wareegama abbootiin teenya takaleessaa wareegama qaqqaaliin isaan diina dura dhaabbatanii wareegama akkamii jenereeshiniin Oromoo beekuutu barbaachisa jechuudha. Beekuu barbaachisa. Dhaloota siigaltee seenaa ofii beekeetu qabsoo bilisummaa Oromootii fi eenyummaa Oromoo kabachiisuudhaaf qabsaawa. Kana jechuudha. Mee bakka tana qabxii tana siigaltee qaqqabaati ilaala. Awwanni nan mul'ate kana. Dhugaa dubbachuudhaaf kana. Seenaa jaarraa abbaa gadaa beeytu. Seenaa jaarraa abbaa gadaa hin beeynu. Jaarraa abbaa gadaa wareegama akkam keessa dabree jirti qabsoo bilisummaa Oromoo tana utube. Beeyna hin beeynu. Elamoo qulxuu wareegama akkam keessa dabree jirti kilaash yeroo jalqabaa harkatee Amaararra dhukaase beeyna. Maaliif hin barretan? Maaliif hin barreessine? Seenaa abbootii teenyaa, seenaa gootummaa abbootii teenyaa takaleessaa beekuun qabsoo Oromoo amma jirtu tanaaf beenziila jechuudha. Beenziila dhugaa dubbachuudhaaf. Kana maaltu nu dhorka? Seenaa Taaddasee Birruu waan lama sadi beeyna. Ani Waaqoo guutuu waan lama sadi beeyna. Gootonni qabsoo Oromoo tanarra wareegaman hedduudha jechuudha. Garuu akkaataa isaan wareegama qabsoo Oromoo tanaaf wareegamanii fi eenyummaa Oromoo tanuti arra Oromummaa falmannu tana eenyummaa Oromummaa tana kabachiisuudhaaf wareegamni kaleessa abbootiin teenya baafti gootonni keenya baase beekuutu barbaachisa. Maaliif hin beekne? Mee ofaa madaallu namu kan amma fakkeenyaaf dhaloota siigaltee seenaa ofii sirritti beekuutu qabsoo Oromoo tanaaf falmaa guddaa godhuu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kana amma fakkeenyaaf haala qabsoo Oromootis yeroo laallu haala wareegama kaleessaatis yeroo laallu eessa akka jiru siigaltee Oromoon of laaluutu barbaachisaa jechuudha. Seenaa siigaltee Islaamummaa keessattis eessa akka jiru. Seenaa ulamaa'ii gurguddoo Oromiyaa keessaa bahan seenaa isaanii barreessinee dhalootaaf jenereeshinii tanaaf dabarsuu irratti maal godhaa jirra kan jedhu if laaluutu barbaachisaa jechuudha. Seenaa Islaamummaa wareegama siigaltee ulamaa'iin teenya baasaa turan beekuun Islaamummaa irra jabaachuuf nama gargaara. Seenaa Oromoo seenaa kaleessa siigaltee abbootiin teenya gootonni Oromoo eenyummaa Oromoo tursiisuudhaaf qabsoon isaan godhan beekuun bilisummaa Oromoo ta fuuldura keenya jirtu saffisiisuudhaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Bu'aa guddaa qaba. Kana siigaltee of madaaluutu barbaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaloonni seenaa beeku, dhaloonni gootummaa Oromoo beeku, dhaloonni siigaltee kaleessa qabsoo Oromoo tana keessatti goobanaan ummata Oromoo akkami gurguree beeku dhaloota dammaqaa. Yeroo qabsoo Oromoo gootonni kaleessaa qabsoo Oromoo gaggeessan goobanaan maal ture? Beekuutu barbaachisa. Beeytee dhalootaaf dabarsuutu barbaachisa. Kana gaa wanni guddaan siigaltee nurraa hafu. Wanni guddaan nurraa hafu kana. Hanqinni gama qabsoo hanqinni siigaltee bilisummaa teenyaa gama kanaan siigaltee hanqina bal'aatu jira. Oromiyaa tana keessa bakka garagaraatti
kan siigaltee qabsoo oromoo tanaa fi eenyummaa oromoo tana osoo ilmaan hin barsiifne Itoophiyummaan ka guddise hedduu jira. Duuba warri seenaa oromoo tana osoo ilmaan hin barsiisin ilmaan isaanii Itoophiyummaa warri barsiisaa ture arra kunoo waan keessa jiru siigaltee warra akkanaa kana jechuudha. Warra irra bilchiqinnaa jeesbee warra kaleessa siigaltee Itoophiyummaa irra guddate. Warra Itoophiyummaa irra guddate. Warra siigaltee aandinnatii Itoophiyaa leellisaa akka leellisu godhuudhaan warra guddisanii jiru. Arraan tana siigaltee qabsoo oromoo dhabamsiisaa Minilikii fi Haile Sillaasee qabrii keessaa baasanii sirna san deebisuudhaaf warri tattaafachaa jiru warra seenaa oromummaatii fi wareegama oromummaatii fi qabsoo oromoo hin beekne jechuudha dubbachuudhaaf. Qabxii guddaadha kun. Qabxiin akkanatti siigaltee guddaa hin jiru jechuudha. Kana fakkeenyaaf uummanni oromoo seenaa hedduu seenaa gootummaa haa taatu biyya Itoophiyaa san keessatti oromoon bu'uura. Itoophiyaa kan jedhu san namni utubee jaare oromoodha. Duuba kaleessa siigaltee uummanni keenya seenaa oromoo keessatti seenaa Itoophiyaa keessa wareegamni uummanni keenya baasaa ture maali? Kan gootummaa kaleessaa abbootii teenyaa qabsoo bilisummaa oromoo keessan namni beeku arraan tana siigaltee diinaaf hin bitamu. Diinaaf hin bitamu. Saba kanan gurguruu jechuudha. Kanaaf seenaa ofii beekuun qabsoo bilisummaa oromootiif bu'aa guddaa qaba jechuudha. Bu'aa guddaa qaba akka malee. Amma fakkeenyaaf mee yoon ka seenaa wal gaggaafannu mee namuu naannawuma keenyatti haa deebinu. Naannawa keenyatti yoo deebine amma fakkeenyaaf mee jenereeshiniin Harargee seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti wareegamni abbootiin teenya baasan maali? Calanqoo irratti seenaa calanqoo achirratti uummanni keenya gati bittaa nafxeenyaa ofirraa cabsuudhaaf wareegama akkam kafalan beekuutu barbaachisa jechuudha. Beekuu barbaachisa. Beeytee siigaltee jenereeshiniif dhaloota dhufuuf seenaa barreessitee ol kaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Seenaa sana jechuudha ka qabsoo nama goosisu. Dhaloolli seenaan beekne oromummaa fi oromoo irraayis oromiyaa irraayis haajaan qaba. Kana siigaltee itti deemuutu barbaachisaa jechuudha. Seenaan oromoo hedduutu awwaalamee jira. Seenaan oromoo nafxeenyaadhaan akka malee awwaalamtee jirti. Seenaan oromoo warra siigaltee Itoophiyaa aandinnatii irra guddateen awwaalamtee jirti seenaan oromoo. Qaanyiidha seenaa oromoo warra Itoophiyaa aandinnatii irra guddate oromoo taanee jechuudha. Seenaa oromoo baasanii dhaloota dhaalchisuu irratti akkaataan guddisa isaanii Itoophiyaa mililiksan leellisaa guddatanii waa'ee qabsoo oromootii fi gootummaan oromoon Itoophiyaa keessa qabu hin dubbatan. Kanaaf iddoon qabxiin guddaan siigaltee namni keenya hubachuu qabu iddoo kana jechuudha. Iddoo kana seenaa beekuun barbaachisaa. Seenaa beekuun barbaachisaa. Mee amma akka fakkeenyaatti haa ilaalume gaafa siigaltee bara dukkanaa san keessatti nama dhalootaan siigaltee Harargee kan ta'e kan siigaltee gabrummaadhaan bitamee Yaman geeffamee Yaman irraayis fuudhamee Iraaq geeffamee
Iraaq irraa hindi gurgurame achirraan si galtee Prime Minister Hindii katee beeytuume nuti seena beeyna yoo ofiin ka jennu taate beeytuun mees kan nama si galtee gabrummaa keessa bitamee Yaman dhaqee Yaman irraa Iraaqitti gurguramee Iraaq irraa Hindiitti dhaqee Hindiidha Prime Minister Hindii ta'ee seenaa Hindii keessatti ilaa amma nama faarfamaa jiru nama dhaloota isaa akka taate beeytu mee eenyu beeka qaanyiidha amma kullaan nama seenaa ofiin beeyne qaanyii guddaa dhugaa dubbachuudhaaf laal eessa jirrame eessa jira kana amma fakkeenyaaf gaafa daldala garbaa san keessatti namni nuti beeynu birillee ni beeyna maabubaan ilmi mootii Jarman akka fuudhe ni beeyna abbaa gammachiis ni beeyna Asteer tajaamtu ni beeyna isaanuu seenaa isaanii sii galtee waa xiqquma beeyna malee keessa gadi hin beeynu jechuudha waan sii galtee nafxanyaan nu godhaa turte ilaalame waan ajaa'ibaati duuba nama sii galtee Harargee tanarraa gaafa gabrummaa san fuudhamee Yaman geeffamee Yaman irraa Iraaq geeffamee Iraaq irraa Hindi gurguramee achirraan sii galtee warra mootii Prime Minister Hindii bitatee osuma achi sii galtee jiraachaa jiru gabroota Itoophiyaa namoota 1,500 walitti qabee dhooysaadhaan leenjii loltummaa kannee fi mootummaa Hindii cabsee Prime Minister katee beeytu Maalik Ambaar bara 1945tti godina Harargee Bahaa Haramayaatti dhalate beeytu meenyu beeka Haramayaa maaya guddootti dhalate bara 1945tti Maalik Ambaar Haramayaa maaya guddootti dhalate jechuudha Maalik Haramayaatti dhalatee daldala garbaatiin Amaarri gurguree nafxanyaan gurgurtee Yaman dhaqee Yaman irraa Iraaq gurguramee Iraaq irraa Hindi gurguramee Hindiitti Prime Minister Hindii ta'ee biyya san bulchaa ture jechuudha. Kana laal seenaan namoota akkanaa namoota keenyaa seenaan sii galtee gootota akkanaa ka Itoophiyaa bira kutee Afrikaa bira kutee Hindi bulche maaliif sii galtee seenaan tun dhufatte maaliif seenaan tun dhufachuu dandeesse laal bakka nuti jiru laala Itoophiyaa jaaruu fi Afrikaa jaaruu fi tana bira kunnee jiti gootonni Oromoo Prime Minister Hindii kan tahee Hindii bulchaa tureetu jira jechuudha. Seenaa kana ni beeyna. Seenaan kun arraa miti. Maaliif dhokatte? Shomba maqaan isaa Shomba Maalik Ambaar jaaniin goota ajaa'ibaati. Nama 500,000 gabroota Itoophiyaa walitti qabeeti Hindii keessatti riphee loltummaadhaan eega iccitiidhaan leenjisee booda mootummaa Hindii cabsee Prime Minister Hindii ta'ee Hindii bulchaa ture. Misooma inni gaggeesse Hindii keessatti daandii Maalik Ambaar goonni Oromoo baase ummata Hindii biratti yeroo arraan tana halkanii fi guyyaa sii galtee faarfamaa jira jechuudha. Seenaa akkanaa kana qabna.
seenaa akkanaa kana qabna. Itoophiyaa amaarri siigaltee dhaadheessu tana bira kunnee jiti biyya Hindii piraayim ministeerii taanee jechuudha. Piraayim ministeerii taana. Dhaloonni Oromoo beekuu qaba. Dhaloonni Oromoo beekuu qaba. Maaliif dhokate seenaan kun? Bakka tana qabxiin tana qabadha. Dhaloota seenaa beekuutu, dhaloota gootummaa abbootii ofii beekuutu qabsoo Oromoo tana galmaan ga'uu danda'a. Seenaa keenya maaliif hin beekne? Seenaa keenya maaliif hin baafne? Seenaa keenya qorannee maaliif hin barreeffanne? Waan hedduu siigaltee nama ajaa'ibsiisaati jechuudha. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Kanaaf Maalik Ambaar bara 1945tti Harargee Bahaa Haramayaa Mayaa Guddootti dhalatee jechuudha. Duuba akka Oromoottis takkaa seenaa Oromoo irraa waan kana hin dhageenye jechuudha. Akka dhaloota Harargeettis hin dhageenye. Seenaan kun maaliif dhokata? Seenaan kun maa dhokata? Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf gootummaa kaleessa siigaltee ummanni keenya Itoophiyaa bira kutanii siigaltee piraayim ministeera Hindii taanii Hindii bulchuun keenya dhaloonni keenya beekuun gootummaa akka maleetti jenereeshinii tanaaf dabalaa jechuudha. Kanaaf eessa akka jiru ilaalame. Eessa akka jiru warri siigaltee ni baranne wayi beeyne jennu. Ummata seenaa Afrikaa beeku. Ummata seenaa addunyaa beeku. Ummata seenaa Minilik beeku. Ummata seenaa Teediroos beeku. Ummata seenaa nafxanyoota warra Oromoo miidhaa ture warra beeku. Warra seenaa ofii hin beekne. Warra seenaa ofii kunumsatee ol kaayyatee jenereeshinii tana hin barsiifne. Qaanyiidha Oromoorraa. Oromoorraa qaanyi. Akka malee qaanyi. Qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessatti gootota hedduutu wareegame qabsoo tanaa jecha. Dubartii Oromoo qaqqaalii hedduutu wareegame qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha. Ta wareegama qaqqaalii kafalte hedduutu wareegame dubartoota Oromoo keessaa. Hedduudha maqaan isaanii. Seenaa dubartoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman kana barreeffamtee dhaloota kanaaf ol kaa'uun dhaloonni kun beekuun barbaachisa. Laal gootowwan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaleessa eenyummaa Oromoo tanaa fi gabrummaa uummata Oromoo kanarraa kaasuudhaaf warri wareegame hedduutu jira. Duuba gootowwan kaleessa qabsoo tanaaf kufan seenaa isaanii barreessinee dhaloota kana barsiisuun qabsoo bilisummaa Oromootiif benziila. Benziila jechuun dhugaa dubbachuudhaaf akka malee siigaltee barbaachiftu. Dhaloonni seenaa beeku, dhaloonni gootummaa abbootii ofii beeku qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo tana siigaltee gara fuulduraatti tarkaanfachuu irratti waan bu'aa guddaa qabu. Bu'aa akka malee qaba. Laal nuti seenaa qabna. Seenaa qabna, gootummaa qabna. Seenaa qabna, gootummaa qabna. Garuu seenaa qabnu tanaa fi gootummaa qabnu dhaloota dhaalchisuu irratti sadarkaa gataana jira. Nafxanyaan warra seenaa hin qabne, warra gootummaa hin qabne ilmaan isaanii mana keessatti akkamitti akka barsiisan tokko tokkoon keenya ni beeknaa jechuudha. Ha gootummaa hin qabne nafxanyaan ilmaan isaanii mana keessatti akka waan gootummaa jabduu qabaniitti mana keessa jenereeshinii dhaloota isaanii barsiisan jechuudha. Warri silaa seenaa qabu, warri gootummaa qaba. Warri seenaan isaanii yoo barreeffamte hin dhumne Oromoon seenaa teenya, seenaa gootota keenyaa, seenaa gootummaa Oromoo, seenaa siigaltee ulamaayita Oromoo, seenaa siigaltee warra kiristaana Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessatti wareegama guddaa kafalan
barreessinee dhaloota kanaaf dabarsuu irratti akka meeshaa jabduu takkaatti seenaa san dhaloota dhufu barsiifnee qabsoo Oromoo tanaaf hiriirsuu irratti hanqina bal'aatu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf laala. Qabxii bakka sana laala. Wanni inni dubbachaa jirutu waan sii galtee baacoo miti. Waan baacoo miti. Waan sii galtee kofaltee koflaa sii galtee sanii miti. Waan bu'uuraan dubbachaa jira jechuudha. Waan ajaa'ibaatiin dubbachaa jira. Nama sii galtee qaqqabee waa hubachuu danda'uuf. Nama sii galtee waa madaaluu danda'uuf waan ajaa'ibaatiin dubbachaa jira. Laala. Kanaaf eessa akka jiru laaluun barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota seenaa beeku. Dhaloonni seenaa beeku qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf beenziila. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa tana keessatti wanni Oromoo gabrummaadhaan lafatti hidhaa jiru dhaloota seenaa hin beekne. Dhaloota sii galtee seenaa namaa eenyummaa namaa yaammachaa guddate. Kun duuba sii galtee Oromoodhaaf bu'aa ni qaba. Hin qabu bu'aa. Wanni sii galtee amma akkana biyya tana waliin laaqee biyya tana kufaatii guddaarraan gahaa jiru warra eenyummaa nafxanyaa yaammachaa abbaansaa guddise. Warra Itoophiyaa aandinnati abbaansaa itti himaa guddiseetu Oromoo gurgurachaa jira. Kun ammoo waa'ee seenaa Oromootis hin beeku, waa'ee qabsoo Oromootis hin beeku, waa'ee laalaa Oromootis hin beeku. Eenyuuf laalata? Warra kaleessa seenaa isaanii itti himaa guddataniif laalataa jechuudha. Mee qabxii tana laala? Qabxii tana sirri laala? Akkasi. Abiyyiin faan sanuma. Kaleessa yeroo guddisa isaanii waa'ee gootummaa Oromootii fi waa'ee seenaa Oromoo tana itti himaa hin guddifne. Itti himaa hin guddifne. Teedrosii fi Itoophiyaa aandinnatii tana itti himaati guddisanii jechuudha. Itti himaa guddisan. Arraan tana waan kaleessa abbootiin isaanii abbaan isaanii waa'ee qabsoo saba Oromoo osoo ittiin himin ta'e Itoophiyaa san akkaataa sii galtee Itoophiyaan itti aandinnatii isii qabattee itti deemtu barsiisaa turan jechuudha. Jenereeshinii akkanaa sii galtee arraan tana Oromiyaa keessatti uummata Oromoo fixaa jira. Uummata Oromoo gurguraa jira. Uummata Oromoo ajjeesisaa jira. Kana gaalaan. Kana. Dhaloonni akkanaa warri sii galtee akkanaa Oromoon dhumuurraa haajaa takkan qabu jechuudha. Eenyummaan Oromoo nafxanyaadhaan xiqqaachuurraa haajaa takkan qabu. Eenyummaa nafxanyaa kaleessa sii galtee warri isaanii barsiisaa turan sanuma leellisaa jechuudha. Waan akka maleeti. Wanniin seenaan Oromoo dhaloonni Oromoo seenaa beekuu qabaa yookaan dhaloonni Oromoo seenaa Oromoo barsiisuun qabsoo bilisummaa Oromootiif waan hin jee waan sii galtee fooyyee miti. Akkas. Ayyaa abdisha sirreessi adeero. Kanaaf waan hedduu takka sii galtee qaqqabnee laaluutu barbaachisa. Seenaa beekuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'uura jechuudha. Dhaloonni seenaa hin beekne, dhaloonni gootummaa Oromummaa hin beekne yeroo hundaa'uu sii galtee meeshaa diinaatti ta'a. Qabadhu bakka tana. Dhaloonni Oromoo ka seenaa hin beekne, kani wareegama qaqqaalii gootonni Oromoo kaleessa kafalaa turan hin beekne meeshaa diinaatti ta'a. Wanni arra sii galtee Oromiyaa tana keessatti uummata Oromoo dhibaa jiru. Warra akkanaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Warra akkanaati. Waan akka maleeti. Seenaa ofii beekuun barbaachisaa. Seenaa ofii barreessuun barbaachisaa. Seenaa kaleessa sii galtee gootummaan Oromoo
seenaa siigaltee eenyummaa Oromoo kabachiisuudhaaf wareegama qaqqaalee abbootiin teenya baasan san beekuun barbaachisa. Sanarra dhaabbattee qabsooyta. Sanarra dhaabbattee waan goobanaan godhe irraa hubatta. Irraa hubattee atis goobanaa taatee uummata keenya hin miitu jechuudha. Seenaa goobanummaa sirriitti siigaltee jenereeshinii ammaa beekuu qabdi. Deem goobanaa. Goobanaan Oromoo tan akkam godhee jenereeshinii diiteeel siigaltee dhaloonni Oromoo beekuutu barbaachisaa jechuudha. Beekuutu barbaachisa. Dhaloonni seenaa beeke. Kan gootummaa abbootii beeke. Hin bitamu. Wareegama abbootiin kaleessa baafte sanarra dhaabbatee wareegama guddaa kafaluu danda'a jechuudha. Kanaaf qabxiin tun siigaltee bu'uura. Kanaaf seenaa beekuun qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'uura jechuudha. Akka malee bu'uura. Uummata siigaltee haqa qabu. Uummata seenaa qabu. Uummata haqa qabu. Uummata seenaa qabu. Warra seenaa isaa hin barreeffatin. Warra seenaa isaa dhaloota isaa hin barsiifatin. Warra gootummaa qabu. Gootummaa kaleessa uummanni keenya qaban dhaloota ammaatti warra hin himin. Warra ni qabsoofne jee deemu jechuuti. Kanaaf bakka tana siigaltee dhaloonni Oromoo kan barate irratti dalaguun barbaachisaadha jechuudha. Irratti dalaguun barbaachisaa. Namuu siigaltee seenaa ganduma isaa keessaan seenaa gootummaa Oromoo, seenaa gootummaa ulamaa'ii ganduma keessaan barreessi lafa kaa'e seenaa dhaloonni irraa baru. Waa'ee gootummaa naannoo kee jiru san barreessi dhaloonni irraa baru. Dhaloonni irraa barraan dhaloota siigaltee gabrummaaf hin jilbeeffannee uumama jechuudha. Dhaloota siigaltee seenaa namaan odeessine ka seenaa abbootii isaa fuudhee gootummatti jijjiiruutu uumamaa jechuudha. Mee qabxii tana ilaala. Wanni Oromoo dhibaa jiru. Ammoo wanni siigaltee Oromoo dhibaa jiru. Dhaloota siigaltee seenaa isaa abbootiin isaa hin barsiisin. Kan Itoophiyummaa leellisaa guddate. Kan eenyummaa Oromoo tanan beekne Oromoo ta'ullee dhaloota akkanaa warra akkanaa kanaatu biyya tana bulchaa jira jechuudha. Warra akkanaa kun eenyummaa Oromoo ni balleessina hojaan isa kadeemee dura eenyummaa Oromootii fi Oromoo fi Oromiyaa balleessuu irratti kan bobba'u. Wanni amma taamaa jirus kanumaa jechuudha. Wanni amma taamaa jiru kana itti deemuutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoon seenaa ofii jenereeshinii barsiisuu caaltee hin jirtu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qabsoon jabduun as jirti. Dhaloota siigaltee hin bitamne uumtaa jechuun seenaa Oromootii fi gootummaa kaleessa abbootiin teenya qabdu jenereeshiniin barattee barsiiftu taate kan seenaa san ol keessee fi jenereeshiniin irraa hubattu taate wallahi qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo tanaaf wanni takka nu dura dhaabbattu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana beeku. Kana. Amma fakkeenyaaf Oromoo tana yoo kan laallu taate Oromoon tun siigaltee godina hundaanuu wal qixaa miti. Amma fakkeenyaaf haa fudhannu. Ijoolleen siigaltee godina Jimmaa warra Jimmaa nuti nafxanyaan nu gabroomsine. Nafxanyaan guyyaa tokkollee nu gabroomsitee hin beektu jaan. Shuuf. Hayyee nafxanyaan dhiibbaa irratti hin goone hin gabroomsine. Qabadhu. Shawaa tana keessatti Oromoon teenyata shawaa
warra siigaltee Itoophiyaa takkitti leellisaa guddisanii dhaloonni yeroo arraan tana siigaltee dhaloonni generationiin ammoo fooyya'aa dhufte malee qabsoo Oromoo tanaa fi bilisummaa Oromootiif wareegama warra kafaluutu siigalteecha keessaa baha. Rakkoodha. Rakkoo laal bakka tana laal qabxii laal. Arraan tana siigaltee warri generationiin godina Jimmaa hunda taachuu baattullee Minilik nuun gabroomsinee yeroo jaan qabsoo Oromoo humna takkaa fi bifa tokkoon galmaan ga'uu irratti gufuudha jechuudha. Laali qabxii. Gufuudha. Harargee fi Arsiin gabrummaa Minilik waan siigaltee aanoolee fi calanqoo irratti godhe generatiinii xiqqoollee taatu siigaltee generatiinii warra godina lamaan kanaa keessanii jirti jechuudha. Kun siigaltee naftanyaa waan nafxanyaan jettu dura dhaabbachuu fi siigaltee qabsoo Oromoo tanaaf qabsaa'uu irratti godinni lamaan kun qabsoo godhaa jiran. Yoo siigaltee Oromoon tun bakka takkaa haatee qabsoo hin goone warri Minilik miidhe bichaan qabsoo godhanii eenyummaa Oromummaa tana ni kabachiifnoo inni xiqqoo siigaltee bu'uureen duraa taate. Kanaaf akkuma reefu jeetti dhaloota seenaa beeku dhaloota gootummaa kaleessaa abbootii isaanii beeku uumuun barbaachisaadha jechuudha. Bakki nuti nu jalaa hafte bakka tana dhugaa dubbachuudhaaf awwanni na mul'ate tana qabxiin na mul'ate tana wanni kun siigaltee waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf mee yoo kan laallu taate mee ammas qabsoo siigaltee uummata Islaamaatti keessattis yoo kan laallu taate seenaa siigaltee amma giraany welcome bagana gaa nutti faajii bilisummaa seenaa amma giraany Ahmad Ibrahim jechuudha. Amma giraanyiin waa'ee seenaa isaa beeyna hanqam takka beeyna dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Islaama Itoophiyaa keessatti ga'een Oromoon qabdu maali? Kunis siigaltee Islaamummaa tanaaf bu'uura jechuudha. Amma giraanyiin seenaa Islaama Itoophiyaa keessatti maal godhaa ture? Amma giraanyiin nuti seenaa isaa barreeffachuu dadhabnee jiti. Maqdishoo keessa siigaltee seenaan isaa barreeffamtee lafa kaantee jirti jaan. Kun qaanyii guddaadha. Uummata Oromoo irraa qaanyii, Islaama irraa qaanyii, iddoo dhaloota isaatii qaanyii, warra Haramayaa irraa qaanyii dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaloonni isaa Haramayaadha. Amma giraanyi hubata. Arraan tana siigaltee seenaa amma giraany seenaan Islaama Itoophiyaa keessatti wareegamni amma giraany Islaamummaa tana lafa qabsiisuu keessa wareegama inni kafale seenaan isaa siigaltee Haramayaa keessa barreeffamtee taa'uu qabdi turte. Hin goone. Mee laala salphina nuti keessa jiru laala. Salphina nuti keessa jiru laala. Hin goone jechuudha. Kanaaf nuti seenaa teenya barreeffachuu dadhabne. Gootummaa teenya takaleessaa barreeffannee dhaloota barsiisuu dadhabne. Seenaa nuti barreeffannee dhaloota itti barsiisuu dadhabne sabni hundinuu jalaa fudhatee seenaa gaggaarii hundis sabni hundinuu jalaa fudhatee seenaa ofii godhachaa jira jechuudha. Kuni qaanyii. Mee laala eessa jira? Laal. Mee laala gama kanaanis hanqina bal'aatu jira. Hanqina bal'aa jira. Seenaan jaarraa abbaa gadaa
jaarraa abbaa gadaa bara meeqatti qabsoo bilisummaa oromoo tana hundeessi abaa'u jedhe ni beeyna dhaloonni ni beeka seenaa jaarraa abbaa gadaa qabsaa oromoo hangafa akka taate beeyna akkaataa jaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaa tana itti utubee eenyummaa oromummaa tana ittiin asiin ga'e beekuutu barbaachisa beekuu qofaa miti dhaloota kanaaf dabarsuutu barbaachisaa jechuudha laal alaabaan siigaltee arra nuti amma jala teenyee haasawnu tun tani siigaltee qabsaa'aan oromoo hundi manaa qabu tun Muhammad Umar Qaadiitu baase waa'ee seenaa goota kanaa beeytu shuuf maali laal kalaal hanqina keenya laalame alaabaa Sheekh Muhammad Qaadii Umar Muhammad Qaadii isaatu siigaltee alaabaa bilisummaa oromoo tana Maaqdishootti siigaltee mana Muhammad Abdullaahi Lungootti akka siigaltee jechuutti tolchan anillee odeeffannoo qabaa jechuudha odeeffannoo bira kutee rabbi rammataa godhuu fi Abdullaahi Lungoo sirri seenaa tana siigaltee natti himeeti jira jechuudha rabbi warra jannataa godhu jaarsi natti himee jira mana isaatti siigaltee qalama hundee inni bitee baandiraan tun Maqdishoo keessatti akka Muhammad Umar Qaadii diizaayinii fi waa hunda siigaltee qopheessee baandiraan tun alaabaan tun akka ichi tolfamte hunda rabbi rammataa godhuu fi Abdullaahi Lungoo natti himee jira jechuudha qaamaan siigaltee isa bira dhaqee kanaaf seenaa gootota akkanaa kana seenaa gootota siigaltee wareegama qaqqaalii kafalanii dabranii kana barreessinee dhaloota oromoo kanaaf dhaloota oromoo barsiisuun qabsoo bilisummaa oromoo tanaaf bu'uura jechuudha shuuf laal qaqqabii laal seenaan Elamoo Qilxuu yookaan Hassan Ibraahim qabsoo bilisummaa oromoo keessatti seenaa akkam qaba Hassan Ibraahim yookaan Elamoo Qilxuu kilaash yeroo jalqabaatiif kan kilaash biyya keessa naqee malee seenaa isaa beeyna gootummaa isaa beeyname akkaataan inni itti siigaltee qawwee takkaan amaara itti fixaa ture beeyna xirroo irratti wareegamuu isaa bicha beeyna seenaan Elamoo Qilxuu dalage maali beekuutu barbaachisaa jechuudha seenaa siigaltee wareegama kaleessa Elamoon faan baasan san irra dhaabbattee dhaloonni siigaltee qabsaawee bu'aa fiduu danda'a jechuudha qabxii ilaali dhugaa dubbachuudhaaf bakki itti nu jala hafte ilaalame laal